Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi kenna kabajaa bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jedha oduu guyyaa irraa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Walloo keessatti uummanni naannawa sanii qaama hidhateen dararamaa akka jiran Oromiyaa Freedom Media himaniiru. Dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa baasen abbootiin gadaa Karrayyuu qaama mootummaatiin ajjeefamuu mirkaneeffadheera jedhe. Yuunivarsiitiin Jimmaa Walloo Yuunivarsiitii deebisanii ijaaruu maqaa jedhuun deeggarsa qarshii miliyoona 10 ol taasise haa ta'u malee uummata Oromoo hongeen miidhamaniif homaa hin goone jechuun komatame. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa dhimma nageenyaa irratti dubbachuu Suudaan kibbaatti imalaniiti jiru. Oduu dubbisuun kasin wajjin turu Anfu'aad Sultaanii amma oduu bal'inaan. Godina Walloo keessatti uummanni naannawa sanii qaama hidhateen dararamaa akka jiran Oromiyaa Freedom Mediaatti himaniiru. Akka jiraatan naannawa sanii himanitti qaamni hidhatee jiru uummata aanaa Caffaa Dawaa fi gandoota isii jala jiran meeshaa waraanaa qabdan fidaa jechuun hidhaa reebicha hamaaf saaxilaa akka jiran himaniiti jiru. Guutuu isaa Aminaa Muhammad waan qindeeffatti qabdi. Guyyaa dheengaddaa aanaa Caffaa Dawaa keessatti horsiisee bultoota 31 ajjeefamuu isaanii Oromiyaa Freedom Media jiraattota naannawa sanii irraa odeeffatee jira. Akka odeeffannoo achiirraa nu gahetti namoota argan hundaa meeshaa waraanaa qabdaa fidi jechuun reebichaa fi dararaan irratti hammaataa akka jiru dubbatanii jiru. Namoonni hedduun sababa kanaan tumamuu, reebamuu fi qaamni isaanii madaa akka jiru himanii jiru. Guyyaa kaleessas haaluma wal fakkaatuun aanama kana keessatti hin guddattu ganda jedhamu keessatti mana namaa callisanii seenu meeshaa waraanaa qabduutii fidaa jechuun ijoollee tiksee manguddoota fi dubartoota 40 ol ta'an magaalaa Kamisee geessuun galma abbaa gadaa bakka jedhamutti hidhamanii akka jiranii fi namoonni hedduun dhiigni qaama isaanii irraa jigee hidhamanii dararamaa akka jiran odeeffannoon achirraa arganne ni ifoomsa. Dabalataanis namoota karaa irratti bilbila haasayaa deeman yoo argan qaama shaniif odeeffannoo kennaa jirta jechuun tumamaa akka jiran himu. Akka jiraatan naannawa sanaa dubbatutti hiriyaa kiyya kan ana waliin jiru waanuma bilbila qofa dubbateef odeeffannoo shanii kennaa jirta jechuun qabanii yeroo tuman irraa fagaadhee argee jira jechuun dubbatu. Kana malees qeerroo tokko qabanii odootumaa jiranii ani Oromoo miti jedhee yeroo kadhatu ija kootiin arge jechuun rakkoo uummanni Oromoo Walloo Kamisee keessa jiru uummanni Oromoo fi addunyaan hundi haa beeku jechuun dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaatti dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasaa baasen abbootiin gadaa Karrayyuu qaama mootummaatiin ajjeefamuu mirkaneeffadheera jedhe. Komishiiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa qorannoo isaa jalqabaa dhimma ajjeechaa jila abbaa gadaa Karrayyuu irratti baasen abbaa gadaa Karrayyuu dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaatiin ajjeefamuu jedheera. Bal'ina oduu kanaa Rabbi irraa galchuu waan qindeeffate qaba. Dhaabbanni mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa arbaaseen abbootii gadaa Karrayyuu qaama mootummaan ajjeefamuu mirkaneeffadheera jedha. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qorannoo isaa jalqaba dhimma ajjeechaa jila abbaa gadaa Karrayyuu irratti baaseen abbaa gadaa Karrayyuu dabalatee namoonni 14 humnoota mootummaan ajjeefamanii akka turan gadi qabeetii hima. Qaamoleen bulchiinsaa fi nageenya yaa gadaa Karrayyuu ajjeechaa raawwatan yakki isaanii qixa sirrii ta'een qoratamee seeraan gaafatamu akka qabu dubbataniiti jiru. Maatiin namoonni jalaa du'anii fi kanneen qaama miidhaman beenyaa isaaniif malu argachuu qabus jedhaniiti jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa amma dura ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota shanee ta'uu himee ture. Haa ta'u malee qondaalli olaanaa fi miseensi paarlaamaa ajjeechaan kun qaamolee mootummaan raawwatamuu saaxileetii jira. Komishiinni mirga namoomaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 22 bara 2014 godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee bakka gadaa Michillee Karrayyuu qabatee jirutti haleellaa irra ga'een namoonni hedduun du'uu fi kaan madaa'uu eeruu isa ga'e irraa ka'uun qorannoo gaggeessuu akka eegale himeetii jira. Komishiiniin kun muddee 7 bara 2014 bakka haleellaa itti mudatetti argamuun hidhamtoota kanneen ijaan arganii fi maatii warraa ajjeefamanii gaafachuun qorannoo gaggeessuu hima. Sadaasa 21 bara 2014 qaamolee nageenyaa gandoota aanaa Fantaallee daawwatanii odoo gara Finfinnee deebi'aa jiranii bakka haroo Qarsaa jedhamutti guyyaa keessaa sa'aatii 8 irratti qaamolee hidhatan kan eenyummaa isaanii hin beekamne haleelamuu isaanii adda baasuun ibseetii jira. Komishiinichi kun haleellaa kanaan miseensonni poolisii 11 du'uu fi 17 kan caalan ammoo madaa'uu kan ibse komishiinichi kun dhumaatii yaa'ii gadaa Karrayyuu irratti kan hordofee mudate
mudate jedha. Sadaasa 22 bara 2014 qaamoleen nageenya madaa rakkoo mudate sakattoo fi gara Karrayyuutti deebi'an guyyaa keessa sa'aatii 6 irraa bakka yaa'ii gadaa michillee qobatee jiru ganda xuuxitti iddoo addaa deeditti jedhamtu ga'uun warra gadaa keessaa namoota 39 to'achuu kanneen ijaan argan irraa iyyaafachuu ibsa. Komishiniin kun ibsaan majjii 25 bara 2014 baase keessatti miseensota gadaa gara bosona cabbii aanoleetti geeffaman keessaa 14 rasaasan akka ajjeefaman ibsee ture. Namoonni ajjeefaman abbaa gadaa Kadiir Hawaas, Booruu Fantaallee Booruu, Qumbii Gurraachaa yookiin Qaalluu, Bulaa Fantaallee Roobaa Hawaas, Booruu Godaanaa, Jiloo Daaddoo, Bulgaa Burraa'uu, Jiloo Didoo fi Booruu Jiloo kanneen jedhaman dabalatee walumaa galatti namoota 14 ta'uu ibseetii jira. Namoonni kunniin lafarraa akka ciisan erga dirqisiifamanii booda rasaasan ajjeefamuu fi namoonni lama ammoo fiiganii akka jalaa milqan kanneen ijaan argan irraa odeeffachuu isaa ibsa komishinichi kun. Poolisoonni erga namoota ajjeesanii booda reenfa waan dhoorgataniif badheetti kan hafanii fi kaan immoo bineensaan nyaachamuu kanneen boodarraa reenfa namoota kaasanii awwaalan irraa dhaga'uusaa himeetii jira. Namoonni kunniin duudaan gadi gombifamanii mataa fi duubaan rasaasaan rukutamuu mallattoon akka agarsiisu ibseetii jira. Yaa'ii gadaa keessaa namoota 39 qaamolee nageenya mootummaa guyyaa sanaa qaban keessaa 23 achi buuteen isaanii dhabame erga turee torbee lama booda reenfi miseensa gadaa Jiloo Boorrayyuu jedhaman maatiidhaaf kennamanii jiru. Reenfa kana kanneen poolisoota mooraa humna addaa naannoo Oromiyaa magaalaa Mojoo yoo ta'an qaamni nama kanaa akka tumamee mataan baqaqee ajjeefamee maatiirraa dhagahuu isaa dabalataan ibseetii jira. Miseensonni gadaa Karrayyuu kaan ammoo torbeewwan muraasa booda mana hidhaatii gadi dhiifamanii akka turan komishinichi kun hima. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa miseensonni gadaa Karrayyuu 14 bakka humnoonni nageenyaa fi bulchitoonni naannoo sanaa jiranitti seeraan ala haala suukanneessaan poolisootaan ajjeefamuu ragaa amansiisaa qabaachuu ibseetii jira. Miseensota humnaan ugguramanii harka poolisootaa turan keessaa namni tokko odoo mooraa humna addaa Oromiyaa magaalaa Mojotti to'annoo jala jiru haala suukanneessaa fi karaa seeraan ala ta'een ajjeefamuusaa ragaa amansiisaa qabaachuus ni hima. Komishinarri komishinichaa Daani'el Baqqalaan qaamoleen yaa'ii gadaa Karrayyuu irratti ajjechaa raawwatan akkasumas kanneen miseensota poolisii irratti ajjechaa raawwatan seeraan akka gaafatamanii fi qorannoon yakkaa qixaa sirrii ta'ee fi hatamtamaan gaggeeffamu akka qabu dhaamaniitii jiru. Yuunivarsiitiin Jimmaa Walloo Yuunivarsiitii deebisanii ijaaruu maqaa jedhuun deeggarsa qarshii miliyoona 10 ol taasise haa ta'u malee uummata Oromoo hongeen miidhamaniif homaa hin goone. Godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti beela fi hongeen yeroo uummata darraa jiru kana keessatti Yuunivarsiitiin Jimmaa Yuunivarsiitii Walloo maqaa deebisanii ijaaruu jechuun deeggarsa qarshii miliyoona 10 ol gochuun kan dhagame. Bal'ina oduu kanaa Amiinaa Muhammad. Uummanni Oromoo bakka hundatti hongee beela fi waraanan miidhaan ulfaatan irra gahaa kan jiru yoo ta'u qaamni uummata Oromoof birmatu dhabame uummatichi rakkoo ulfaataa keessa jira. Keessumaa godinaalee Baalee fi Booranaatti hongee mudateen namaa fi beelladoota irra miidhaan hangana hin jedhamne dhaqqabe qaamni isaan gargaaru dhabame dararaa ulfaataa keessummeessaa jiru. Godina Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessatti uummanni Oromoo finxaaleeyyii Amaaraan haleellamee qabeenyi isaa jalaa manca'ee dirree irratti faca'ee gargaarsa eeggataa jira. Yeroo uummanni Oromoo kallattii adda addaan rakkoo seenaa keessatti isaan mudatee hin beekne miidhamaa jiru kanatti Yuunivarsiitiin Jimmaa Yuunivarsiitii Walloo deebisanii ijaaruuf deeggarsa maallaqa miliyoona 10 ol taasisuun uummata Oromoof rifaatuu tokkoyyuu kan hin qabne ta'uu isaa kan agarsiisudha jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru. Kan firaaf eelee hin dhaabnetu ormaaf eegee dhaabde akkuma jedhan Yuunivarsiitiin Jimmaas uummata Oromoo hongeef waraanan miidhamaa jiruuf deeggarsa homaa osoo hin godhin Yuunivarsiitii Walloo deebisanii ijaaruuf maallaqa miliyoona 10 ol deeggarsa taasise jedhan. Dhiyeennuma kana godinaalee Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa, Shawaa Lixaa fi godina addaa saba Oromoo Wallootti humni qilleensaa mootummaan dirooniin manneen barnootaa leellaa turuun yaadatama kan jedhan xiinxaltoonni. Garuu Yuunivarsiitiin Jimmaa manneen barnoota Oromiyaa keessatti dirooniin haleellamanii ijaaruu dhiisee Yuunivarsiitii Walloo ijaaruuf harka gargaarsa isaa garasitti hiixachuun gaafatama seenaa jalaa Yuunivarsiiticha hin baasu jedhan. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa dhimma nageenya irratti dubbachuuf Suudaan kibbatti imalaniiti jiru. Oduu dabalataanis United States Itoophiyaatti ambaasaadara haaraa ramaddee jirti. Ammas oduu gama biraatiin ministeeronni dhimma alaa biyyoota Afrikaa Finfinnee seenaa jiru jedhameera. Guutuu oduu kanneenii Rabbi irraa galchuu waan qindeeffate qaba.
Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa dhimma nageenyaa irratti dubbachuuf Suudaan kibbatti imalaatii jiru. Pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Umuduu Ujul hidhattoota biyya ollaa sanaa Suudaan kibbaa irratti daangaa qaxxaamuranii naannoo isaanii keessatti haleellaa raawwatan ilaalchisee aangoota Juubaa jiran waliin dubbachuuf har'a gara sanatti imaluu isaanii mootummaan naannoo Gaambeellaa beeksise. Akka hoogganaan waajjira sekreteriyaa Press naannicha obbo Ugeetu Ading sagalee Ameerikaatti himanitti pirezidaantiin naannichaa obbo Umuduun aangoota mootummaa Suudaan kibbaa wajjin dhimma hidhattoota Mureelii Suudaan kibbaa irraa daangaa ce'anii jiraattota Gaambeellaa irratti haleellaa raawwatan mari'achuuf gara sana deemanii akka jiran ifoomeetii jira. Odeeffannoo gama biraatiin United States Itoophiyaa keessatti ambaasaadara haaraa ramaddeetii jirti. United States ambaasaadara ishee kan Itoophiyaa Geetaa Paasii nama biraatiin akka bakka buuftu beeksisteetii jirti. Ibsa waajjira dubbii himaa ministeera dhimma alaa United States irraa baheen akka jedhutti ambaasaadara Geetaa Paasii waan soorama bahuu barbaadaniif bakka isaanii ambaasaadara Jaakobsoon akka bakka bu'an ramadaniitii jiru. Sadarkaa chaarjee daffaayirsi yookiin hojii raawwachiiftuu kan ramadaman Jaakobsoon kanaan dura Kosovo, Taajikistaanii fi Turkmeenistaanii keessatti ambaasaadara ta'anii hojjetanii jiru. Rakkina nageenya yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti jiruun wal qabatee dhimmoota wal diineeffachuu wal ilaaluu fi hokora mirga namoomaa irratti raawwachaa jiru dhaabuu fi haala gargaarsa namoomaa hin danqamne mijeessuu irratti hojii ambaasaadara Geetaa Paasii hojjechaa turan ambaasaadara Jaakobsoonis akka itti fufan beeksisaniitii jiru. Ammas oduu gama biraatiin ministeera dhimma alaa biyyoota Afrikaa Finfinnee seenaatii jiru jedhame. Yaa'ii gamtaa Afrikaa marsaa 40ffaa irratti kan hirmaatan ministeeronni dhimma alaa biyyoota Afrikaa Finfinnee seenuu akka jalqaban dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii VOA'tti himaniitii jiru. Yaa'iin hooggantoota biyyoota miseensa gamtaa Afrikaa gurraandhala 4 bara 2022 jalqaba adda dureedhaan waa'ee midhaan nyaataa Afrikaa gahaa ta'ee waa'ee dandeettii namaa fooyyeessuu waa'ee misooma hawaasaa fi diinagdee irratti akka mari'atan himaniitii jiru. Dhimmi nageenya ardichaa dhimma ijoo dubbiisa tokko akka ta'u kan himan ambaasaadar Diinaan dhimma COVID-19 dhimmoota xiyyeeffannoo itti kennaman keessaa tokko akka ta'e ibsuu isaanii gabaasni irraa odeeffanne himeetii jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatoomaa.